السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتو تقولفتوتك يا أكم جرتو نجا جرتو الحمد لله النجا فيا قوتي. أجاني سنرات روس برومسا جبابا برومسا بريدا كان دردرة روموس تيش مرة رومو تكويو كان هندنا موت إتشتي وانتوتا إتشتي نوفتا أن موبايل كينيا كيستي بعد أن هندني فيدا كان ينجدو qabadheetiin dhufe jechuudha. Iccitiin kun nu barbaachisa. Iccitii kamnu immoo akka namni kamuu hin argine. Iccitii keenya numaaf mobaayila keenya qofaaf akkamitti akkatti dhiisnu appilikeeshinii kun kan nu agarsiisudha. Iccitii yoo jennu barreeffamas haa ta'u, audioos haa ta'u, suuraas haa ta'u, viidiyoos haa ta'u, iccitii kana gonkumaa akka namni kamiyyuu isinirraan hubanne yookaan isin harkatti hin argine appilikeeshinii kun baay'ee kan isin gargaarudha. Yaa akkuma kanaan dura appilikeeshinii kana dura yookaan barumsa kana dura kan isin agarsiisa kan waamicha sooshaal miidiyaa an fayyadamuun irratti akka ittiin hordoftan kan isiniif taasisudha jechuudha. Kana qofas miti har'a dhimma biraas dhimma gabaabduu tokko isiniifan qaba jechuudha. Jalqaba wanta isin hubachiisuu barbaadu feesbuukiin kiyya kan Jaafar Jaalalaa jedhu kan isin Jaafar Kamaaliin beektanudha jechuudha. Kanumaan amma dura barumsa kiyya hunda isaa irratti dabarsaa turedha. Maqaa jijjiiruu kiyya garuu yeroo gabaabaa keessatti maquma isaa duraatti inshallah nan deeffadha. Isa follow ni gootan malee add friend nan gaafatanii kan YouTube kiyya barbaadanis achuma gadi Jaafar Tuubee ni argitan. Jaafar Tuubeen kun isinitti ni mul'ata. Yaa'u profaayilii Facebook kiyya jala jechuudha. Isarra tuqtanii kallattumaan gara YouTube kiyyaatti yeroo isin dabarsee subscribe gootanii yoo isinii ta'e qofaadha jechuudha. Yoo isinitti tole barumsaan amma dura dabarsee irraa fayyadamuu kan dandeessanidha jechuudha. Subscribe kana inni tuqtanii achi booda bakka mallattoo notifiikeeshinii kanarra tuqtaniitu ol jettanii akkasitti subscribe gootanii na hordofuudhaaf barumsaan dabarses irraa fayyadamuu ni dandeessanii. Facebook follow ni gootanii jechuudha. Haala kanaan na hordofuu dandeessan. Inni biraa diaspora media network kanarra dhaamsa tokkoon isiniif qaba. Waa'ee diaspora media network kan dhaamsi ani isiniif qabu yeroo kamuu wal bira jirra. Gaddaa gammachuutti yaada gaariinis wal bira jirra. Yaada isin diaspora media network kanarratti qabdan akka ibsitanudha kan hin qabu. Inni biraan waamicha xiqqoo kan inni isiniif taasisu peejiin kun gaafa banamu akkuma nama kamii ijoolleen peejii kana banan akkuma nama kamii peejii dhuunfaa bananiitu ittiin qaldii wantoota taphaa wanta garaagaraa irratti taggachuuf yookaan irratti gadhiisuudhaaf kan isaan hundeessan jechuudha. Garuu miidiyaan kun gurra horatee ijoolleen Oromoo baay'een akka miidiyaa kana jaallataa jiran yeroo isaan agarsiisaniitu jira jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa miidiyaan kun diaspora media network kun gara miidiyaa dhumaa of danda'e jeneraal miidiyaatti akka jijjiiramuuf namootni baay'een hawwii qaban nu agarsiisaa jiranii. Ijoollee peejii kana oomishtallee Kaalid dabalatee jechuudha. Ijoollee peejii kana hundeessite dhiifamaa Kaalid dabalatee Nuuraddiishaa fi dabalatee namni baay'een isin deeggarra jechaa ni jiran. Isinoo mee maal jettan? Ijoollee Oromoo hundi keessan mee maal jettanii? Peejiin kun gara miidiyaa of danda'eetti jijjiiramuu kan jettan yaada nuuf kenna. Kana qofas miti peejii kana diaspora media network kana like bakka jettu kanarra ni tuqtanii oduu bashannansiisoo akkasumas oduudhuma dhugaa waqtaawaa irraa argachuu ni dandeessanii fuulduratti haala mijeeffannee jechuudha. Eega like gootanii tuqaalee sadan kanarra ni tuqtanii sana booda save ni gootanii jechuudha. Follow kanarra immoo tuqtaniitu eega follow irra tuqtanii booda follow first ni godhattan jechuudha. Followingii kanarra eega tuqtanii gadda biritanii first gootan gabaabumatti akka waan ijoolleen peejii kanarra hojjettu gadhiistu gabaabumatti akka isin bira ga'u taasisuudhaaf peejii kanaaf deeggarsa barbaachisuuf wal bira jirra jechuu fi hin jirru jechuu keessan adda nu baastanii peejiin kun guddifamuuf deema guddachuuf deema. Hamlee ijoollee peejii kana hundeessiteef akka taanu akka amlee nu taatan kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Tole barumsa kiyya har'aatti yeroon dabru barumsi kiyya irraa appilikeeshina baay'ee bareedaa tokko appilikeeshinni kun isuma kana jechuudha. Kooppiin godhe isin agarsiisuuf isa kana keessa iccitii baay'een qaba waan ta'eef bifa haarawaan isin agarsiisuun natti ulfaata waan ta'eef isuma kana tokkumanni kooppiidhaan godhe irra seenna. Liinkii isaa immoo descriptionii YouTube kiyyaa keessas ta'e Facebook irratti liinkii san gadi isinii dhiisa. Appilikeeshinii kana yeroo bantan kunoo baatiriidha. Yeroo isinitti mul'atu laayitii mallattoo laayitiiti. Namoota baay'ee biratti laayitii ta'ellee isin fayyaduu danda'a. Garuu iccitii biraa qaba baatirii miti appilikeeshinii kun. Eega haala kanaan isiniin bahe
baatiriidha. Namni kamuu hin beeku jechuudha. Istaayilii isaati. Istaayilii appilikeeshina kanaati. Namni kamuu yeroo appilikeeshina kana bane mallattoo baatirii argaa. Kana yoo akkas ol harkisne bakka kana baatiriitu banama jechuudha. Yoo gad deebisne immoo ni cufata. Moobaayila baay'ee keessatti garuu baatiriin isaan hojjetu natti fakkaata. Amma kan koo keessatti baatiriin isaanii hojjeta jechuudha. Yoo ol harkisu yoo gad harkisu ni hojjeta jechuudha. Maaliifuu amma akka argaa jirtanitti halluu godheedhaan naasiin irra tuqxan amma baatirii moobaayila kiyyaa hojjetee jira jechuudha. Walumaa galatti eega appilikeeshina kana gadi buufattanii jechuudha. Istaayilii isaa dhokfachuudhaaf akka namni hin beekneef malee baatirii miti appilikeeshinni kun hojiinsaa hojii baatirii illee hojjetu illee jechuudha. Garuu hojiinsaa baatirii miti. Barreeffama akkasitti isiniif dhufu kana long press bakka ittu kan argaa jirtanii on torch open valve bakka ittu kanarra ni tuqxan jechuudha. Barreeffamatti irra tuqxaniitu sana booda as gubbaa bakka torch ittu kan argaa jirtanii gubbaa kanarra sekoondii 3 cimsitanii gadi qabdanii jechuudha. Sekoondii 3 cimsitanii quba keessanii ni gadi qabdanii sana booda koodii barbaaddan ni filattanii anamma fakkeenyaaf duwwaa 8 duwwaa 9 filadhe okay jettanii jechuudha. Eega kana filattanii yaa okay ni jettanii appilikeeshinni kun appilikeeshina iccitiitii akkuma isiniin jedhee ture jechuudha. Eega kana filattanii booda okay ni jettanii ammas immoo duwwaa 8 duwwaa 9 jetna irra deebine sana booda asitti wama tokko ni barreessitan akka gaafa koodii kana dagattan deeffattaniif Jaafar jedheetiin barreessa. Save jenna dhiifamaa sirraa filannoo tokko ni filatta wama takkaa ta'uti hangabaabsee isin agarsiisuuf xiyya kanarra tuqxaniitu filannoo isa xumuraarra keessan jechuudha. Xiyya kanarra tuqxanii sana booda asitti waan feetan barreessitanii gasii filattanii kaatanii save gootanii achi booda haala kanaan isiniin ba'a. Iccitii qabdan hunda appilikeeshina kana keessatti bifa istaayilii ta'een dhokfachuu kan dandeessanidha. Akkuma isiniif himee image bakka jettu kanarra yoo tuqxan suuraa as keessa geeshachuu dandeessanii viidiyoo bakka jedhu kanarra yoo tuqxan viidiyoo as keessa geeshachuu dandeessanii audio bakka jedhu kana sagalee iccitii kan moobaayila keessan keessa jiru akka keessa dhokfachuu ni dandeessanii. Nats bakka jettu kanarratti immoo barreeffama iccitii kan hiriyaa keessan dhiiraarraas haa ta'u shamarreerraa isiniif barraa'e tokko as keessa geeshachuu ni dandeessanii. Baay'ee kan nu ajaa'ibuudha appilikeeshinni kun kan isin ajaa'ibu yeroo namni bane bifa baatiriitiin namatti mul'ata. Namni kamuu hin beeku jechuudha as keessaa iccitii qabaachuu dhiisuu keessan jechuudha. Ana fakkeenyaaf barreeffama tokko dhoksee isin agarsiisuu fi bakka naas sanarra tuqeera sana booda mallattoo pilaas yookaan dabli kanarra ni tuqxanii achi booda asitti jechuudha wama tokko ni dhokfattan barreeffama sana barreeffama dhoksuu barbaadan kooppi gootanii asitti dhuftaniitu cimsitanii gadi qabdanii paas ni gootan fakkeenyaaf kana haa ta'u kana dhoksa jechuudhaani sana booda mallattoo seevii kanarra ni tuqxanii jechuudha. Barreeffama kana dhoksee fakkeenya isin agarsiisuuf mallattoo seev jedhu kanarra tuqa amma haala akka argaa jirtan of booda deebina. Waan akkanaati jechuudha. Suuraas yoo barbaadan images bakka jedhu kanarra tuqxaniitu sana booda mallattoo plus yookaan double kanarra tuqxaniitu akkasinitti mul'atu neo album jedhaadha. Neo album dhiiftanii isin sanumarra tuqxanii dhiifama create bakka jedhu kanarra ni tuqxanii sana booda bakka neo album bakka jedhu kanarra ni tuqxan bakkuma garaa duwwaa kana achi booda mallattoo class plasii yookaan immoo double kana ida'uu ni beektanii isarra ni tuqxanii suuraa fiduudhaaf achi booda suuraadhuma takka ni filattan jechuudha. Galarii keessan keessaa suuraadhuma takka filattaniitu dhiifama suuraadhuma takka ni filattanii fakkeenyumaaf an suuraa kana filadhu sana booda mallattoo qulfii kanarra tuqxan jechuudha. Mallattoo qulfii kanarra tuqxanii haala kanaan dhokfachuu ni dandeessan suuraa barbaadan barreeffama barbaadan. Tolee of booda deebinee appilikeeshina kana haa bannu. Yeroo appilikeeshina kana bantan akkuma isinitti mul'atu anatu koppii godhee ture bifa baatirii ta'ee mul'ata jechuudha. Namni hin beeku as keessaa waa qabaachuuf achi bakka iccitii keessanii galuuf maal gootan gaasiin namni kamuu hin beeku appilikeeshinni kun baatiriidha jedhee dhiisa jechuudha. Baatiriidha jedhee dhiisa appilikeeshinni kun. Garuu isin yeroo bakka iccitii keessanii dhaquu barbaadan gubbaa bakka tarcheettu bakka mallattoon baatirii jirtu kanarra sekoondii 3 cimsitanii ni tuqxanii 1 2 3 okay eega sekoondii 3 tuqxanii koodii sila filannee duwwaa 8 duwwaa 9 sana ni gashitanii sana booda iccitiin keessan kunoo yoo sagalee dhiifama suuraa barbaadan kunoo suuraan sila dhoksine as keessa jira.
Ni biraa nuts bakka itti kanarra yoo tuqne barreeffamni asila dhoksee kunoo liinkii feesbuukii ni jiraata. Kana qofas miti yeroo viidiyoo kana yookaan immoo suuraa kana achi deebisuu barbaadan maal gootanii irra tuqtanii suuraa kanarra ni tuqtanii achi booda kanarra ni tuqtan jechuudha. Kanarra yoo tuqtan mallattoos gubbaatti kanarra yoo tuqtan gara galarii keessaniitti dhiifama kun gargashuudha. Amma tuqaa sadii kanarra ni tuqtanii sana booda yuunheed bakka itti kanarra ni tuqtanii jechuudha. Yuunheed kan jettu kanarra yoo tuqtan kallattiidhaan yuunheed ammas kan jettu kanarra yoo tuqtanii gara galarii keessaniitti isiniif deebisa suuraa sila dhoksitanillee jechuudha. Barumsi kiyya har'aa kana fakkaata. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. An qopheessaan qophii kana Jaafar Jaalalaati. Nama isin yeroo kamuu Jaafar Kamaaliin beektanidha. Hin dagatinaan isin jira. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.